Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan maratti isin akka qabu harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun qophii keenya torbanitti yeroo kan isin bira qophii mala jijjiiramati. Qophii keenya har'aatiin magaalaa Adaamaatti argamnee jirra. Magaalaa Adaamaa hoteelina Afiliitiin keessatti keessumaa tokko affeerradheetan jira. Keessumaan koo har'aa weellistuudha. Akkasumas immoo ogummaa garaagaraa akka qabdu odeeffadheera. Ogummaa ishee san ishee marraa dhageenya. Yeroo dhiyootti immoo sirba see kafanee koo jiru sirba haaraa tokkoon achas baatee jirti. Sirba baay'ee mi'aa ta'een gara uummataatti baatee jirti. Har'a keessummaa kooti ishee waliin turtii taasisna. Jiitu baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegda. Jiituun akkamitti gara artiitti makamte? Jiituun akkamitti gara artiitti makamte kan jedhuu fi ani dhaladhee kan guddadhe godina Shawaa Bahaa. Aanaa Ada'a ganda qotee bulaa Xaddachaaf yaatudha. Xaddachaaf yaatu. Amma gandi keenya illee magaalattiin keenya wal jala makamtee amma Bishooftuudha jedhee ni maddaa jechuudha. Dukam jala turte Bishooftuu. Amma Bishooftuu jedhee ni maddaa. Mana barumsaa Odaa Nabeetti sadarkaa tokkoffaatiin baradhee achi keessatti gumii mana barumsaa keessatti gumii tokko keessa nan jira. Wayitiin barumsaa keessaa wayitiin tokko muuziqaa ture. Isa kanarratti baay'ee sirbaa yeroo cidhaansis baay'ee sirbaa. Garuu sirba caalaa fiigduun ture. Fiigicha fiiga ture. Hojjaa kanaan immoo hojjaan kun sirba duwwaadhaaf waan namoonni baay'een atileetummaadhaan eegaa turanii fiigicha fiiga ture iyyuu mana barumsaas bakka bu'ee mana barumsaa garaagaraa irratti na fiigaa ture. Mana barumsaatti irra gaafa fiiga tokkoffaa malee bahee dhufu jechuudha. Garuu cinaatti illee sirba kan sirba weellistuun ta'a jedhee osoo hin ta'in jaalaluma aartii ati hirkoo baay'ee sirbiti. Yeroo cidhaa yeroo ayyaana cuuphaa kan sirbu san irratti ka'eetan mana barumsaatti miidiyaa tokko irratti kan sirbu. Kanuma jidduutti bulchiinsi magaalaa Duukam Awusoo Caffeetumaa jedhamu qaba tureeyyuu bara 2001 keessa jechuudha. Achi keessatti mana barumsaa sanarraa deemee shaakala garaagaraatiin osoo godhaa jiru. Yaa sirbaa waltajjii irratti ilaa bashannana koo kan jedhuun karaa waltajjii bahe. Ilaa bashannana kun sirba inni ture yeroo sirba Tsaayii Dirrisaa. Tsaayii Dirrisaa. Yeroo sanii Horrii Hamboo kun baay'ee dhaggeeffatamaa ture kaaseetiin isaanii jechuudha. Yaa dinqisiifannaa guddaa ni qabuu fi aartistoota Oromoo jiran keessa kan jaaladhu waa'ee aartii beekee osoo hin ta'in Muluu Baqqalaa baay'een jaaladha. Jechuun isheedha fakkeenya gaarii kan naa taate jechuudha. Ishee marra laaltee gara innaa sirba sana sirba maalan jedhaa isumarra achi keessa osoo jijjiiruu baandiin gaachana poolisii Oromiyaa 2002 beeksisa baasee an dorgommii kan karaa baandii gaachana poolisii Oromiyaa dhufe jechuudha. Abjuun kee ijoollummaa maal ture? Abjuun koo ijoollummaa dhugaa dubbachuuf ta'e taanaan fiigichaa atileetii ta'uu barbaada ture. Atileetii sunis numa naa milkaa'ayyuu hiriyoonni kiyya baay'een isa amma iddoo gurguddaa jiru. Kunis immoo milkaa'ii jedhee waan yaaduuf kun anis milkaa'ina osoo saniis ta'e kanaanis ta'e gaaruma ture garuu abjuun koo fiigicha ture. Fiigicha ture. Fiigicharraa gara artiitti fiiddee. Gara artiitti fiiddee jechuudha. Artiidhaan meedaaliyaatti kaastee jira. Yaa artiin meedaaliyaa hin qabaaf hin qabu jennee haasa'uudhaaf homaa wanti nama rakkisus hin jiru. Garuu gaachana poolisii Oromiyaatti makamee ogummaa poolisiis argadhee uummata koo aadaan beekuun akkan tajaajilu kana ta'e meedaaliyaan kana caalu hin jiru anaaf jechuudha. Poolisii ta'uu caalaa wanti meedaaliyaa nama kaasisu jira jedhee yaada. Ogummaan argamnee. Ani yeroo lammaatti na mudachaa jira namni jaalala poolisiidhaan baay'ee maraatu. Yeroo darbe daawwattoonni keenya yaadatu weellistuu, shubbistuu akkasumas waltajjii kan geggeessitu. Buzaaleem Dassuu. Artistii baay'ee jaallannu Buzaaleem Dassuu. Dubartii cimtuudha. Dubartii baay'ee cimtuu. Ani weellistuudhas, shubbistuudhas akkasumas immoo poolisii keessatti maarchii baandii keessatti ogummaa hedduu qabdee. Akkasuma jettee turte. Isheenis jaalala poolisiidhaaf qabdu bifa addaatiin ibsiti. Ka sirriidha. Waliin hojjettanii beektu? Maal nuyi yaa'u hiriyyoo yeroo dheeraati. Ammas baanduma tokko waliin jirra. Iddooma tokko waliin jirra. Baandiin gaachana poolisii Oromiyaa ijoollee bebbeekamoo akka Nasraa Yisuuf kan akka Waabee Diriis, Taaddasaa Buttaa ijoollee hedduu maqaa dha'uu dandeessuudha kan achi keessatti jiru Geechoo Fuulli Kee Baalaa Baaboo Mucaa jedhu Mindaa'ee ijoollee hedduu of keessatti godinaalee garaagaraa irraa qacaree ijoollee bebbeekamtuu hedduu of keessatti qabatee jira waan ta'eef yaa'unis cimina poolisii Oromiyaa keessatti baay'ee koomishiniin poolisii Oromiyaa kutaalee hedduu qaba. Baandii lafoo maarshii baandii poolisii Oromiyaa pirootokoolii sagantaa gurguddaa kan ta'e. Kanaan dabalatee immoo baandii gaachana poolisii Oromiyaa kan jedhu yeroo calqabaaf baandii kan hundeesse nurratti jechuudha. Ittuma saansee immoo kilabii fiigichaa qaba.
Fiigichallee nama osoo hin barbaade Carraan isaas poolisiin Oromiyaa wantoota baay'eedhaan guutamaa waan ta'eef carraa hedduutu jira jechuudha. Maarchii baandii poolisii Oromiyaa keessatti hojii aartii hojjechaa, hojii fiigichaa, shaakala atileetikii osoo hin gadhiisne itti deemuu hin dandeessu turte? Maarchii baandii poolisii Oromiyaa keessatti wantoota hedduu ta'uu dandeessa. Wanti kutaalee sun qabu hunduu ta'uu dandeessa. Carraan kun bal'aadha. Barbaadde ta'e taanan fiigichas osoo fiigee wanti na dhorku hin jiru jechuun haala mijataadha. Poolisiin Oromiyaa wantoota hedduu si mijeessa. Barnoota barbaadde taanan carraa barnoota sii kenna. Iskoolaarii jechuudha. Muuziqaa barachuu barbaade taanan maarchii baandii poolisii Oromiyaa. Achi keessa barnootaan sadarkaa kamirra geesseertati? Ani barnootaan kan dhuunfaan baradhee digirii calqabaa fudhee jira. Digirii calqabaa fudhee kanaan immoo dorgomeetoo itti aantuun ispeektaraa tammaan. Ispeektar naan jechuudha. Hin beekne sila weellistuun jechaa ture amma. Inspektar Jiituu Daanyee baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdan. Baay'ee ogummaa namatti tolu. Namni gulantaa kanarraa gaafa gahu nama gammachiisa. Keessattuu mana poolisii keessatti namni dadhabbii guddaadhaan kan inni gara gulantaa kanarra gahuu danda'u. Calliseeti mini gulantaa sun kan kennamu. Mee dadhabbiin bu'aa ba'iin achi keessa jiru maal fakkaata ture? Bu'aa ba'iin achi keessa jiru akka miniitariitti hoggaasitee bu'aa ba'ii hedduu qaba. Miniitariin garuuyyuu nu ogummaarra jirra. Ogummaarra jirra. Akka aartiitti kan ilaalamnu jechuudha. Garuu akka aartiitti ilaalamna gaafa isin jedhu ogummaa poolisiin qabu kamuyyuu leenjinee waan hunda isaa goonnee ulaagaa isaa goonnee dhufnee jechuudha. Bakka rakkoon jirutti illee bifa aartiitiin dhaqnee sirbinee bashannansiisnee ijoollee keenya bohaarsinee heebbisiisnee galla jechuudha. Mooraa leenjii seentee leenjitee? Mooraa leenjii eekaa'ee gaafa aartiitti dhufu eekaa. Waan hundaa waan poolisiin tokko baratuu qabu leenjii ji'a 10 leenjina keessatti ogummaa aartii ji'a 3 ogummaa poolisii ji'a 7 leenjina. Walumaa galatti ji'a 10 leenjinee baanee kana jidduutti tooftaalee garaagaraa qaba jechuudha poolisiin. Waan poolisiin hojjetu hunduu. Waan poolisii isa hojjetu malee dirqama karas dhufuu hin dandeessu gaa. Poolisii ta'uudhaaf bar waan hojjaa keetiin eegalee hojjaan kee ilaalamaa dheerinni jechuudha. Fayyummaan kee ilaalamaa wantoota garaagaraa ilaalamaa jechuudha. Kanaaf ulaagaa san guunnee karaan dhufne waan ta'eef waan poolisiin ta'u kan Ana manan ta'a hojjaa koo kanaan poolisii ta'u. Baay'ee malee mucaa bareedaadha dhaabbiin kee illee. Mee sirba kee jalqabaa kan gara uummataatti ittiin baatan? Sirbi koo jalqabaa kan afaan ittiin hiikkadhe soo hin danda'ama. Gaafan waltajjiitti bahu dura sirba ilaa bashannana koo jedhu sirba Tsaayii Dirrisaa baandii Horaamboo keessaa. Itti aansee garuu sirba Muluu Baqqalaatiin sirbaa yeroo baay'ee sirba isheetan sirbaa. Mooyaa Galaanaa, Damma Shoolee kan jedhu kana sirbaa. Garuu ani kan karaa uummataatti ittiin bahee afaan ittiin hiikkadhee aartii beekee osoo naan galiin kan aartuma fedhiirraan hojjedhe sirba Teebara Lasaalasa jedhuun qaba jechuudha. Teebara Lasaalasa kan jedhu kun sirba aadaati. Sirba naannootti sirbamu yeroo baay'ee sirboota walaaltee waggaa ta'e sirboota aadaa sirbaa. Sirboota aadaa sirboo kana keessatti sirboota naannoo koo jiru haati koo baay'ee sirbiti. Dubartii cimtuudha. Ishirraa waraabbadhaa jechuudha. Ishirraa waraabbadhee ani yeedaloosaa miidhagsii babbareecheen kara istiidiyoo fida. Kara istiidiyoo gaafa baastu immoo bareedee bifa saniin ka aadaa isaa osoo wanti hin jedhin bareedina qabaa jechuudha. Aadaa masa qulqulluu isaanirraa waraabdee sirbaa ture. Haati kiyyaalleen kana keessatti gahee guddaa qabdi. Haadha kootiin galatoomin jedhaani sirboota 5 ol jira. Sirboota 5 ol haadha kootitu natti himee Karramarraa, Teebara Lasaallasaa, Abaabilee, Abaabiyyoo kan jedhu kana sirboota kana isheetu natti himee ani mimmiidhagsee kana dhufee jechuudha. Baay'ee diinqa. Karramarraan immoo uummatatti baay'ee nama keera. Karramarraan sirba aadaa Sooddootti namoonni baay'een intala walii soona se'u ani garuu asuma giddu gala kanaatti dhaladhe kaa. Odaa nabee jalatti guddatte. Garuuyyuu sirbi keessa waan seeraan sirbee fakkaata. Aadichi sun naannoo keenyatti sirbamu yeroo cidaallee. Yeroo cidaa maal jedhee sirbama seete yeedaloo isaatiin fayyadameen Karramarraadha. Yoo inni tilaasii biteen kaawwaatini, yoo inni kobeesii biteen kaawwaatini, alagaa saree roobatiin abdaatini. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun maal jechuudha? Gaafa misirroon dhufee Karramarraa jechi jedhu sun misirroon dhufee karra warraa seenuudhaaf akka aadaa naannoo keenyatti dura dubartoonni karratti maru.
Akka isaan waliin galle. Akka isaan waliin galle. Yeroo isaan karra maranii gaafa isaan sirban hin arrabsanii jechuudha. Jechuun karra marraa jedhu sanarraa dhufe jechuudha. Jechi karra marraa jedhu akka naannoo keenyatti karra marraa nama maqaa garaagaraallee ta'uu danda'a. Uffanni karra marraa jedhamu jira. Yeroo baay'ee immoo hoteelli karra marraa jedhullee magaalaa kana keessa jira jechuudha. Naannoo Harargee illee hoteelli karra marraa jedhamu wayii jira. Jechuun akka naannoo keenyatti kan beekamu garuu uffanni karra marraa jedhamu illee ni jira. Uffata burree babbareedaa karra maraniiti kan sirbanii jechuudha. So yeroo kana misirroota narrasan jechuudha. Ani yeedaloo kana garuu miidhagsee maal jedhee akka warra dubartiitti sirbamuutis akka jaalalaa sirbamuutis wal keessa makeen hojjedhee uummata koo fuulduratti garuu fudhatama guddaa argadhe waan ta'eef amma jiituu daanyee karra marraa naan jedha. Jiituu jechuun hafee karra marraa jedhu. Riitta Taddalaan na baasee sirba jiituu daanyee karra marraa jedha gaafa OBN hojjetu damma daamuu kan jedhu. Sagantaa damma daamuu irra hojjeta. Damma daamuu kanarratti amma isin akka yeroo jiituu daanyee karra marraa jedha. Karra marraa. Karra marraan kun maal ta'ee jiituu karra marraadha naan jedhan namoonni baay'een jechuudha. Sirboota kee kan armii irraa fudhattee kam faadha? Eenyu karra marraan illee shobolaalee abaabilee jechuun sirba bara haaraa ayyaana qaameet sirbamuudha. Abaabiyyoon immoo sirba cidhaaf sirbamuudha. Sirboota kana isheetu natti meeqee qindeessadhe jechuudha. Karra marraa fi shobolaaleen shubbisa sooddoo natti fakkaata. Sooddoodha. Sooddoodha. Karra marraa akkuma isin jedhe kana shobolaalees immoo lakkoofsa lammataa sooddoo kanaan baay'ee waan jaalatameef lakkoofsa lammataa mafa sooddoo jedhu kan jedhu sana of keessatti qabdee sooddoo jedhe innis bifuma bareedaadhaan naafi. Sooddoo deemtee beektaa? Sooddoo yeroo baay'ee waltajjiin OBN waliin illee baandii koo waliin illee yeroo baay'ee sooddootti sagantaa garaagaraa masqala moo dhufuun kan affeeramu waan. Sirbi kees gara sanatti waan baay'eetu. Uummanni naannoo isaanii illee baay'ee na jaallatanii dhugaa dubbachuuf ta'e taanaan namoonni dhuunfaadhaan illee akkas deeggarsa na godhan namoota hedduu jira. Galatoomaan jedhaanii uummata jaalalaa akkasii kan qabaadhe ammallee itti da'ee sirba tokko hojjedhe jedhee yaada qaba. Sirba sooddoo tokko Afrikaa qabda jechuudha. Fuulduraa fi jechuun waan ittiin jaalatamte tokko uummata sakiikatti deddeebitee mul'atuu barbaadda. Aadaa naannoo isaanii beeksisuu ibsuu barbaadda miti ree. Kanaaf ammallee qoradhee sirriitti immoo waa'ee sooddoo rabbitu beeka. Sadan sooddoo dhannaani. Gammade garaa. Laalee oo laalaa. Laalaa. Laalee oo laalaa. Biraan billeen kan nama naannoo Akkamii sagaleen koo hin ta'a? Sagaleen kee hin ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba tokko hojjedhu naan jechaa jirti. Waliin hojjenna bakka kana booda. Rakkoon qabu. Baay'ee gaariidha. Jechuun maal akka ta'e beektaa sirbi akka abbaan itti fudhate baay'ee zawwee. Garuu sirba gaafa sirbitu aadaa naannoo sanii beektee gaafa sirbitu keessaa sirbi aadaa naannoo sanuu beekuun barbaachisaadha. Diippilii keessa galtee. Diippilii keessa galtee aadaa naannoo sanuu beekuun gaariidha waan ta'eef gaafa aadicha beektee ilaaltu gaafa kara viidiyoo illee fiddullee sin rakkisu jechuudha. Ani garuu naannuma kanatti hojjedhama abbaa gadaa kana fa'aatti hojjedhee sirbichumtu waan jaalatamaa ta'eef amma gurra namaa keessa jira jechuudha. Baay'ee. So hojiin hojjedhe keessaanii baay'ee itti gammada hojii koo isa baay'ee itti gammada. Yeroo dhiyoo immoo sirba baay'ee adda ta'e tokkoon dhuftee jirta. Kafanee koo jettee. Ammas akka namni maqaa sitti hin jijjiirre malee jiituu kafanee koo akka namni siin hin jenne yaadaara. Mee waan sirba sana xiqqoo dabarsiisa. Kafanee koo jechuun sirba jaalalaati. Innillee yeedaloo aadaa of keessa qaba. Yeedaloo namni na hojjetes jira. Fiqaaduu isheetu jedhama. Baandii sulultaa keessatti taphataa meeshaati. Mucaa cimaadha weellisaa dhalleeni. Isa keessatti walaloodhaan illee na deeggaree jira. Yeedaloo isaa jidduutti kan hojjete illee kan yeedaloo wal makaadha jechuudha. Walaloo kana barreessuudhaan immoo Mindaa'eluu na cinaa dhaabbateera. Qindeessuudhaan Abus Isteediyooti. Sagalee naalaa qabuudhaan Nasraa Yesuuf, Aliimaa, Taaddee, Mindaa'ee namoota hedduutu irratti hirmaate. Hojii kana hojjedhee karaa miidiyaatti akka fide immoo Koomishiniin Poolisii Oromiyaa fi Kolleejjii Poolisii Oromiyaa waajjiraaleen Poolisii Oromiyaa jiran hunduu sappoorteeshinii guddaas keessa qaban isaanis guddaa galatoomaa jedhaani. Egaa kafanee koo jechuun sirba san keessatti gaafa ilaalamu jaalallee yookiin abbaa warraa ofii jechuun kafana keeti. Hiikaan kallattii isaa akka uffata koo jechuudha. Uffata koo yookiin natti aanaa koo jechuu kooti waa mara koo kan jiru san keessaa qaba. Kafana koo jechuun ollaatu nama kafanedha amma naannoo baadiyyaatti hoggaa waa tokko barte jechuudha. Ollaan kafana bara ollaatu nama kafanedha. Itti antu tureeffattaana kan jedhamu. Kana waan ta'eef jechuma akka jedhu sanarraa dhufe sirbi kafanee koo jedha. Kafanee koo kan jedhu sanirraan waan ta'us achi keessa sirbama keessa jechi kun jecha bareedaa fi jecha mata dureedhaaf ta'uu qaba jennee waan yaanneef irratti mari'anneeti kafanee koo jenneeni jechuudha. Kafanee koo sanarraa fudhattan jechuudha. Mee kafaneen kee
eenyudha? Wala barru kafanee keeffana. Artistiin baay'ee jechuudha. Waa'ee ofii qofa miti kan sirbu. Waa'ee ofii sirbuun yookiin kana keessatti gahee qabda yookiin gahee hin qabdu. Garuu artistiin waanuma Calaqee hawaasaa. kallattiidhaan hawaasa keessa jiru tokko sirbaa. Isa san baasaa kafaneen koo yaa'u jira miti. Ani sirbuma sirbee kafana koo jechuun barbaada. Atillee kafana kooti. Ma hoggaatti qomoo kooti. Qomoo kooti. Qobaatti kafaneen kee abbaan. Yaa'u kafaneen koo nama mukaa kafaneen koo yeroodhaaf garuu isaaf sirbine waan ta'eef ani yaa'u waanuma hawaasa keessa jiru sirbe. Baay'ee gaarii. Haala maatii kee nutti himtaa? Haala maatii koo ijoollee lama qaba. Sinqitan Abdataa fi Ifnaan Abdataa jedhamu. Ijoollee babbareedduu lama qaba. Dhaabbiin kun amma weelluudhaa fi hojii poolisummaa qofaadhaaf oolamoo tarii moodelingiidhaanis hojii biraatiin? Moodelingii dirra dorgomeen tureeyyuu ittiin deemne malee moodelingis xiqqoo na yaala tureeyyuu namoonni baay'ee maaliif moodelingiin dorgomne maal garagara naan jedhu baay'ee aartiin moodeliidha. Gaafa kilipii hojjettu aaktiin achirratti agarsiistu haalli ati ittiin uummata kee hawwachuuf haalli performaansii waltajjii keetii inni moodeliidha anaaf jechuudha. So moodelingiin ogummaa aartii keessatti isa tokko waan ta'eef agasmara fokkos ittiin goone osoo fokkos itti godheetoo hojjedhee jiraadhe garuu daran moodelingiidhaan illee carraa guddaan argate jedhee yaada ture. So aartiis akka moodeliitti waan laaluuf ammas sanuma keessatti walitti dhiyoo jirra. Irratti poolisummaan jira, irratti konfidensiin jira, dhaabbiin jira, full konfidensiidha jechuudha. Dhahuudha. Hunda isaa dhahuudha. Wanti itti bira darbitu. Wanti bakka. Nus kana barbaanne dubartoonni yeroo isaan cimanii hojjetan yeroo isaan ofitti amanamummaadhaan maatii isaaniitiif dhaabbatan, ijoollee isaaniitiif dhaabbatan, biyya isaaniitiif dhaabbatan arguu caaluma wanti nama gammachiisu hin jiru. Dubartiin immoo waa hunda caalaa konfidensii qabaatte ta'e taanaan waan ta'uu qabdu san hundaan hin taate jechuudha. Waan godhuu dandeessu san hundaayyuu godhuu dandeessu. Wanti dhiira agarsiisa taasisu hin jiru. Mee carraa kanaan dubartoota maal gorsita? Yaa'u dubartoota maaliin gorsa? Dubartoonni fakkeenya gaarii ta'uu qabu. Jechuun dubartoonni fakkeenya gaarii ta'an baay'eetu jiru amma fakkeenya. Akka Komishinii Poolisii Oromiyaattis Komishinar Shittoo hin jirti. Komishinar Birqee hin jirti. Dubartoonni kun amma Komishinii Poolisii Oromiyaa keessatti warroota gahee qabanii jechuudha. Barnoota isaatiinis turmaata hojimaata poolisii keessa turaniin kan bakka san ga'anii komishinaroota kana qabna jechuudha. So komishinaroonni biraallee akka ba'an dubartoonni barachuu qaban, dubartoonni konfidensii qabaachuu qaban. Akka biyyattiitti hoggaa ilaalle immoo dubartoonni fakkeenya gaarii ta'an baay'ee gaarii baay'eetu ciccimoo jira. So dubartoota kana keessa immoo akka dubartiin fakkeenya guddaa naaf taatuti yeroo hunda konfidensii ishee jaaladhu eenyudha. Kantiiba magaalaa kanaa kan turte Aadde Adaanech Abeebee dhugaa dubbachuuf ta'e taanaan anaaf jechuun dubartii fakkeenyummaa gaarii qabdudha. Kara miidiyaa kana hoggaa finne immoo dubartiin fakkeenya gaarii godhuu fi hiriyaa teenya kan turte nu keessa baate har'a wantoota garaagaraa gurguddaa hojjechaa kan jirtu meeridiidha. Dubartoonni konfidensii akkana hoggaa qabaatan bakka yaadan hundaa hin geenye jechuudha. Kan akka masaraa dhaaballee ni jiru. Kan akka zinnaash ni jiru. Dubartii ciccimoo waanuma kamiifuu harka hin kennine dubartoonni fakkeenya gaarii godhachuu danda'an jedhee yaadu dubartoota kana jechuudha. Dubartiin chaalenjii baay'ee qabdi. Mee dubartii ta'uu fi chaalenjiin jiru maal fakkaata? By the way, uumamuu keenya irratti dubartii ta'uudhaaf wantoota baay'ee uumamtuyyuu wanta baay'ee raasii daangessa. So garuu yoo baratte yoo cimte wanti bakka dhiirri ga'usaniif irraa adda si godhu hin jiru. Ana wanti dhiirri godhusan godhuu nan danda'a, mana koo bulchuu nan danda'a. Dubartii cimtuu ta'uu nan danda'a, haadha warraa gaarii ta'uu nan danda'a. Wanti dubartummaa kootiin inni mataadha, isheen jilba jedhamu hin jiru jechuudha. Isheen kun keessaafuu qabdi. Dubartoonni illee ilaalcha jijjiiramuu qaba. Ilaalcha jijjiiramuu qaba. Amma immoo ilaalcha jijjiirameera baay'ee. Unkaan naannoo magaalaatti miti, naannoo baadiyyaatti iyyuu ilaalcha kana jijjiirame. So kun kufaa ta'uu qaba. Wanni barmaatilee ta'an kun wantoonni si fayyadan jiran, wantoonni si fayyadan jiran. So dubartiin dorgomtuu ta'uu qabdiidha. Dubartiin dandeettii ishee hundumatti fayyadamuu qabdi. Hundumatti fayyadamuu qabdi. Wanti dhiira gadi si godhu tokko hin jiru waan ta'eef. Dubartoonni egaa kabajamtoota daawwattoota keenya dubartoonni biyya keenya hundumtuu Inspektar Jiituurraa kan isin fudhattan dubartiin iddoo hojjechuu qabdu hundumaatti hojjechuu qabdi, konfidensii qabaachuu qabdi, ofitti amanamummaa qabaachuu qabdi, hojii hojjechuu qabdu hunduma isaa tokko tokko namni hojjechuu qabdi isiniin jetti. Mee haadha kee kan sirba shansiif hojjette kanaaf sirba Muluu Baqqalaa kan isheen haadhaaf sirbite sana hin jettaafi? Osoo hin jedheefi gaariidha garuu achumarraa naaf heeraaga.
Haadha koo naaf feera. Achuma raasiif hafeeru. Waltajjira naaf feera. Xiqqoo sagaleen kiyyaallee na furdaadha waan ta'eef sagalee furdaa kanaan baay'ee sirba muluu baqqalaa sirbuun baay'ee ulfaata. Sagalee muluu qallatee lalisaa bareedaa waan ta'edha waan ta'eef ani sirboota ishee hundaan nan hojjedha. Inni hammatamu jechuudha. Laayik akka ishiitti hojjecha jechuudha. So garuu amma xiqqoo kondiishinii gaariin ture waan ta'eef haadha koo baay'ee jaalladhuu fi aadaa aartii uummata Oromoo keessatti gahee qabdu kana sirba muluu baqqalaa osoo naaf feertanii natti tola jechuudha. Sirba muluu baqqalaa faaya bareedinaa ta'uu koo. Faaya bareedinaa ta'uu koo. Afeerree fi walitti deemnaa. Walitti deebinee irraa kabajamtoota daawwattoota keenya egaa injituutti fufnaa sirba kee yoo nuuf tajaajilu tokko ilaalaan ture yeroo darbes duraanis duruma kaasee ilaalaman guddadhee jechuun ni danda'a osoo gara hojii kanatti seenin duras ilaalaman ture garuu sirbi sun seenaa dhugaa irratti hundaa'eeti kan hojjetame jechuus odeeffadheen ture kilipii masaa irrattis immoo muuziqaan kun seenaa dhugaa irratti hundaa'eeti kan hojjetame jedhamee kaa'amee jira mee seenaa dhugaan achi duuba walaloonsaa waabee dirisiif barreesse yelaloo wajjiniini akkuma ture sin jedhe kaa weellisaanii seenaa ofiitii miti kan sirbu jedheera. Yookiin ollaa irratti yookiin nama tokko personaalii xiyyeeffata yookiin immoo environmentii jiru jaalala irrattis ta'ee wantoota garaagaraa sooshaal miidiyaa irraa agartu irratti xiyyeeffata jechuudha. Garuu seenaa sun seenaa hiriyaa xiyyaati nama biyya ormaa jiru tokkodha. Nama jechuun hiriyaa wajjiniin carraa garaagaraatiin wal arguudhaaf yaalii gootee yaa jira miti fageenya addaan daangessee wayitii. Kanuma irratti xiyyeeffatamee kan hojjetame jechuudha hojichi walumaa galatti. Yoo seenaa nama wayiirratti hojjetame jechuudha. Seenaa nama dhuunfaa irratti jechuudha. Wal arganiiru jarri sun. Yoo dhumarratti wal arguun isaa hin oolaare. Ifaajeen booda jaalalli dhugaa baay'isawee ifaajedhaan booda unumoo agarta. Onneen dhugaa jiraate ta'e taanaan jechuudha. Yoo dhumarratti wal arganillee. Wal arganii jiru. Jaalala keessatti beektaa waa hedduutu jira. Inta ayyattee jalqabdaa osoo hin ta'in wantoota tafantu jira. Milkii kan argatu nama muraasa jechuudha jaalalaan. Yeroo baay'ee addunyaan tun jaalala hedduutu jira. Jaalalli haadha jira, jaalalli abbaa jira, kan biyyaa jira, kan dhuunfaa, kan dubartiif dhiiraa jira. So kana keessatti jaalalli hin jijjiiramne dhugaa dubbachuuf ta'an jaalala biyyaaf jaalala haadha abbaa qofa. Jaalalli jaalala irratti hundaa'e garuu yookiin gama isheetiin haa ta'u yookiin gama isaatiin jijjiirame nafu. Kanammoo namni kan waan irratti walii galuu danda'udha. Jaalalli eessa gahe jettee lalisu tokko yeroo inni istaak itti bahee dhaabbatu agarta. Jaalalli immoo jettee tuma laaltu tokko immoo yeroo itti lalisee bareedu agarta. Kana wal qabatee mudannoo qabdaati. Ayi ani mudannoo hin qabu. Kan kee ani mudannoo osoo hin qabaadhee haasa'uu hin barbaadu ani mudannoo hin qabu.
Baay'ee gaarii. Mee jaalalli daa'imaa immoo maal fakkaata? Jaalalli namni daa'ima isaatiif qabu maal fakkaata? Anamma jechuun jaalalli yeroo kamuu itti boontu jaalala daa'ima keetiiti. Daa'imti kee jechuun maal jechuudha? Of bakka buusu jechuudha. Wanta uumaan argamne duraan jiituun kophaa jirti har'a nama lama biraa qabdi. So wanti kan nama gammachiisu hin jiru. Addunyaa kana irrattis jechuudha. Nama taatee hin dhalattaa hin guddattaa hin dulloomte hin duuta mitiire. Kana keessatti wantoota ta'an keessaa ilmoo qabaachuun murteessaa waan ta'eef jaalalli ijoollee dhugaa dubbachuuf taanaan waanuma kamiinuu waliin madaalamuu kan hin dandeenye. Ijoolleen kee warra kana fakkaatu ilaalaa turre nus. Ijoolleen koo babbareeddu. Miidiyaa hawaasaa keessa. Ijoolleen koo babbareeddu. Ijoollee babbareedduudha. So mucaan jalqabaa waggaa 8 kan lammaffaa immoo karaa waggaa 3 deemaa jirti. Anakaa aartii keessatti wanti argadhe jaalala uummataa cinaatti jaalala ijoollee koo na gammachiisa. Wantoonni biraa anaaf homaa miti. Lammaffaa jechuudha. Wantoonni addunyaarra jiran amma anaaf lammaffaa ijoollee kiyyaan alatti jechuudha. Jaalala jechuun onnee kee keessa wanta burqisiistee gaafa daa'imti keessa cinaa jiru san itti agarsiistu jechuudha. Yookiin hammattee hungachuu ta'a. Yookiin immoo hammattee rafuu ta'uu danda'a. Yookiin gadi fuutee bashannansiisu ta'uu danda'a. Qabamus hin gadhiifamus. Jaalalli jechuun jaalala qulqulluu onnee tana kee keessaa ati baastu qofa. Afuura jechuudha jaalalli jechuudha. Bakka qilleensa bareeda ta'etti amma fakkeenya afuura gaarii baafattaami. Bakka waan si gammachiisu qilleensa si gammachiisu keessatti jechuudha. Soom bakkee nuti eenyu jiruun iddoo bareedaadha. Gaaramti isaa baay'ee bareeda. Qilleensa gaarii baasa jira jechuudha. Jaalalli jechuun anaaf waan akkasiiti. Jaalala kana kan qabu immoo haadha kiyyaaf, obboleewwan kiyyaaf, ijoollee kiyyaaf jechuudha. Ammallee jaalalli keetti biyyi immoo maalumaan dorgomaa hin qabu. Biyyi jaalalli biyyaa immoo dorgomaa hin qabu jechuudha. Biyya tokko yoo jaalatte yoo feete irra jiraattaa jechuudha. Biyya Itoophiyaatti ala bakka biraa deemte beektaa? Bakka biraa deemeen beeku. Yaa Oromiyaa immoo bakkeen naaf hin jiru. Donduma deeggarsi. Iddoo hundaa gaggeera. Mee jaalala biyyaa akkamitti ibsita? Jaalalli biyyaa akkuma sii jedhe sangaa. Kamiinuu waliin dorgomuu hin dandeessu. Waan qabamus miti waan gallakkistus miti. Jaalalli jaalala baay'isa wayi. Jaalala akkamitti ibsuu danda'ani? Waan akkasitti qabduu miti beektaa. Waan kana keessaa baastudha. Onnee kana keessaa baastu waan ta'eef jaalalli akkas jedhamee waan ibsamu natti fakkaata. Bara qeerrummaa kee garuu jaalalli si qabee beekaa? Indee qeerroo miti ammas sani qeerroodha. Amma haadha daa'ima lama waan taateef. Isa duratti baay'izawee daa'ima qabaatee qabaachuu osoo hin ta'in jaalalli yeroo kamuu dulloomu baay'izawee. Jaalalli dhugaa. Arsinuma jiraachuudha. Yaa jaalalli yeroo kamuu hin dulloomu. Jaalalli dhugaa hin dulloomu. Jaalalli na qabee beekaa ittiin boo'illee beekaa. Jaalala hin daganne istiin nama jaalala hin daganne jiraachuu danda'a. Baay'izawee jaalala bakka jaalatu san hin turtu beekta. Jaalala onneen jaalatu sanarra hin turtu yeroo baay'ee. Yeroo itti milkoofneta agarta. So jaalalli baay'ee na qabee na rakkisee boo'ee beekaa. Aarsaa guddaa kaffalteerta. Aarsaa guddaas kaffalee jira. So amma gaafa dubartoonni gadi ba'anii jaalala isaanii akkas jedhanii miidhama isaanii himatanii namoonni baay'een baay'izawee nama miidiyaa gaafa taatu baay'izawee miidhama kee ni himattu. Bakkee itti himattu jira bakkee itti himanne hin jiru. So Anisa sana kamittan fudhadha arra taa'ee jechuudha osoo har'a ta'e waan jedha. Har'a osoo ta'e ofitti amanummaa keetii. Ofitti amanummaa qaba baay'izawee jechuun calqaba daa'imummaa kiyyaa ka'ee nama akkamis jedhee osoo ibsa jechuudha. Nama konfidensiin isaa beektaa nama yoon jaalala natti dhufte jaalalaan ulee natti dhufna uleedhaan deebisu nama baay'ee kan cabseeraan. Akkas jechuun yoo barbaachises jaalala natti dhufnaan jaalala jibbeessa natti dhufnaan qalloo keessi migiradha qalli nakoo kana laaliin gaafaan miila kana ol kaasu nama lama kan cabseeraan. Amma yeroo baay'ee kara biyyaa kan naqu. Kan situ ilkaan irra cabsee barnaan jiru. Namni ilkaan irra cabsee jira. Shankoora illee nama ilkaan irra cabsee qaba. Amma erga gara ogummaa poolisummaatti dhufte. Amma ogummaa poolisii maal barsiisee jira mitiire. Disipiliinii mataa isaa qaba baay'izawee. Disipiliiniin poolisii adda bar maaf akkate beektaa? Konfidensii sitti horaa, kabaja sitti horaa, ofittummaa sirriitti maal inni yoo tokko si malee homtuu hin jiru sitti fakkaata beektaa? Garuu ulaagaa isaa eegdeeti. Waan poolisii taateef akkasumara nama adda waan ta'e qabda osoo hin ta'in waan adda ta'e illee qabda. Maaf hoggaatti disipiliinii isaa keessa jira. Disipiliinii si barsiisa. Araada adda addaa irraa akka bilisataa si barsiisa. Wantoota akka shalaphummaa qabuun kamirraa kan adda si barsiisa jechuudha poolisummaan. So amma osoo har'a ta'e tarii
ilkaanis namarraa hin cabsu. Yakka ta'uu nan beekaa jechuudha. Jiituun duraan ilkaan namarraa cabsitu har'aa nama ilkaan namarraa cabsu iyyuu qabee. Nama ilkaan namarraa cabsu illee qabee nama yookiin achumatti irratti qabsaa'een walitti haraasaa. Baay'izawee daandii barreellee gaafa deemanii yeroo baay'ee akkas sibiilidhaan socho'aa baay'izawee namoonni baay'ee miliitarii ta'uu nan beekanii gaafa namni akkasitti walitti boggaan argee dhaabbadheen jechuudha. Poolisummaa keessatti immoo sireesuma ta'een walitti araarseen deema. Osoo ammaati akkas gootee atis mana hidhaa galtaa atis qaama kee keessa waan tokko hin irrataa jedheetuma walii galchisee araarsee deema namoota. Baay'izawee jiituun namoota illee walitti araarsuudhaan hin beekamti. Haadha siinqee osoo naan jedhanii araara buustoo naan jedhanis Macaafnis akkas jedha namoonni nageenya buusuudhaaf jaallatanii eebbifamoodha jedha. Sirna gadaa jalatti guddanne illeen abbaa gadaa bayyana sanbatu tilleen fira fooniiti nuyi fira dhiyooti jechuudha. So wantoota baay'een isaa irraa baradhee bakkeen guddina kootilleen sirna gadaa of keessaa qaba waan ta'eef haati keelleen haadha kabajamtu haadha haraaraaf waamamtu haadha iddoo kabajaatti waamamtuudha waan ta'eef ishee jalattis disipiliinii baay'een baradhee so waan nama akkasiiti jechuudha. Egaan baay'ee gaariidha. Waa'ee disipiliinii yookaan naamusa poolisootaa irratti waan baay'ee kaastee jirta. Keessattuu darbee yeroo tokko naamusni poolisootaa yerootti akka itti baratame sana ta'uu didus hin argama. Kanaan wal qabsiisteeti maal jettaa poolisootaa? Baay'ee poolisummaan kan disipiliinii si barsiisa jedheera. Poolisiin tokko gaafa kana baratee bahu suusii garaagaraa irraa adda ta'uu qaba. Amaloota garaagaraa amaloota kashlabbummaa wantoota hedduu of keessaa qaba kashlabbummaa gaafa jennu wantoota kan hundarraa bilisa ta'uu qaba jechuudha. So anan personaalii waa'ee koota sitti taasise. Tarii wantoonni kana poolisii ta'anii wantoonni namoonni kana waan akkanaan adda waan seericha jedhuun ala wantoonni godhuun jiraachuu danda'an. Akka disipiliinii poolisiitti inni kutaa isaatiin ilaalama jechuudha. Kutaa isaatiin gaafa ilaalamu tarkaanfiin irratti fudhatama. Nama disipiliinii san cabsee argame irratti jechuudha. Aga hojiirra ari'amuutti kaasee taasisuu jira. Disipiliinii waan miliitariin jibbusaniif waan miliitariin hin jennisan ala goonanii. Ani garuu tokko aartistiidha. Poolisummaa kana keessatti aartiidhaan nan jira. Aartistummaa kanaanii disipiliinii aartii adda disipiliinii poolisummaa adda. Gaachani poolisii Oromiyaa immoo maal godhaa kana wal simsiisaa jechuudha. Walitti araarsee waliin qabee. Wal simsiisaa. Disipiliinii poolisiif disipiliinii aartii nu bifa tokkoon ilaallama. Ani poolisiidha aartistiidha. Aartistiin maal ta'uu qaba? Nas sirbaa nan qalaa. Bakka disipiliinii koo agarsiisuu qabutu disipiliinii. Alatti illee waan addaan agarsiisnu jechuudha. Ichuun bakka jira miti waan itti baramee dhufne jiraami. Duubarraa waan si dhorku tokko jira jechuudha. Waan adda ta'e illee ati bakkee agartee balaaleffattee bira dabarta malee waan san keessatti hin argamtu. So cool si godha jechuudha. Baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Nama naamusa gaarii qabu, fakkeenya gaarii qabu, hasoftee nama amansiisu, dubbattee nama haraarsu. So disipiliinii akkasiisaas kenneera. Aartiidhaaf poolisii walitti maktanii baandii poolisii Oromiyaa keessatti hojjechaa. Poolisiin Oromiyaa immoo yeroo calqabaatiif baandii kana hundeeffachuun isaatu maal taasise fakkeenya gaarii ijoollee ciccimoo abbaa jira fakkeenya gaarii akka taanu jechuudha. Aartiidhaan barsiisnaa jechuudha. Bakka wanti hin jirutti gaafa nama poolisii deemnu gaafa eebbisiisnu namoota hedduu eebbisiisna. Miseensa poolisii Oromiyaa mana leenjii adda addaa deemnu jechuudha. Gaafa kana bakkeen miliitariitti uffannillee sirbinu jira. Isaanumtuu immoo gaafa akkasitti sirbumaan nu argan miliitarii keenya ta'uu keenya waggaa argan gammachuu addaatti dhaga'a. So ayyaana nu manatti hin dabarsinu mu fakkeenya. Ayyaana kamuu manatti miti kan dabarsinu. Ijoollee miseensa poolisii Oromiyaa. Poolisii faana dabarsinu. Baay'ee gaariidha. Isa nullee poolisii keenya baay'ee jaallanna baay'ee kabajna. Poolisoonni keenya hojii guddaadha kan isaan hojjechaa jiranii. Kanneen parsantii 100 keessaa parsantiin tokko yookaan duwwaa tuqaa qabxii akkas kan jedhamanii kanneen amala hin taane qabaatan itti makamuu danda'u. Kun immoo yeroo baay'ee tarkaanfii akkasii fudhannee yeroo poolisii Oromiyaa illee beeksisu hin argama. Kanaaf kun fooyya'uu qaba jenneeti kan nuti yaadnu. Nageenya isaa guddaa nageenya biyyattii keessatti inni guddaan bar poolisiin shoora olaanaa qaba. Nageenyumti biyyattii mirkanooftee namni nagaan bahee galuudhaaf poolisiin waan jiruuf jedhee yaadaan. So poolisummaan akkuma salphaa kanatti illee argamu akkuma salphaa kanatti illee waan laalamu miti. Nus waaqa gaditti poolisoonni keenya nu jiraadhaa isiniin jenna. Gara keetti deebina jiitu. Mee sirba meeqa qabdati? Ani mata duree Kaarramaraa jedhuun sirba albama tokko eebbisiiseen jira jechuudha. Bara 2014.
Barkuma lama kudha afur. Sirumaa namni artistii guutuu kan jedhamu gaafa albeema baaseera jedhamu. Akkas ture kaa duraan dur kaa waan akkas kan jedhamu amma garuu maal akka ta'e beekta sirbi tokko hojjettee karaa miidiyaatu fiduun bar albama tokko caala. Challenging sa. Challenge iddoo jira by the way. Sirbaati gadhiista keessatti namoonni komantii gaarii kennuu danda'u, fafeesii kennuu danda'u. Dhaggeeffachuu danda'u, dhaggeeffachuu baachuu danda'u. Dhaggeeffatanii bareeda yookiin bareeda daqiiqaa 5 keessatti isaan kan kana siin jedhan. Ati sirba isa fiduu keessatti hoggaa 2 hoggaa 3 hoggaa tokko illee sitti fudhatuu danda'a. Isa keessatti faayinshaalii jira. Wantoonni garaagaraa jira. Wantoonni siifi wanti jedhan. Kuni amma aartiin Oromoo maanni sirba tokko hojjetu kun albama irra gaheera by the way. Cimaadha amma namni sirba tokko hojjetee baasu. Sirbuma singilii tokko hojjechuun yaa cimaa ta'eera. Koostiin isaas ol ka'ee jira. Kwaalitiin aartii ol ka'eera by the way. Kana keessatti wanti kaasuu qabdu aartiin uummata Oromoo baay'ee guddina gaariirra jira. Sirboonni kee sirboota gosa garaagaraa of keessatti hammatee jira. Kan aadaa jira, ammayyaan jira, kan cidhaa jira. Wanta sirbamuu qabu waanuma hambisti natti hin fakkaanne nu yaadachiisi sirboota kee keessaa. Jetteere amma jechuun yeroo baay'ee naannoo shawaa kanatti hojii kee kan baay'atu jechuudha. Godinaalee shawaa kana keessatti hojii jiran dhugaa dubbachuuf tana waan isee qaba jedhee yaadu. Aadaan hojjedhe kana keessatti aadaan hojjedhe. Shawaa keessatti wantoota garaagaraa jira. Shawaa godinaalee shawaa hedduu garaagaraa jira waan ta'eef. Abaabilee kan shamarranii. Abaabileen kan shamarranii amma yeroo qaamiti kan sirbamu. Abaabiyyoon immoo yeroo fuudhatii jechuudha. Abaabilee fi abaabiyyoon amma yeroo isaatu yeroo cidhaati waan ta'eef amma sirba abaabiyyoo jedhasan illee uummata qo'e. Naaf Oh, ababiyyoo sagaleedhaan xiqqoorraa nu jedhiiti hin affeerra. Yaa babi, ishu ashao yaa oboliyoo. Yaa babo kalafa, abatu kalafa, abat. Yaa obolu dalesa, abatu dalesa, abat. Dalesunu kanaja, anyatu kanaja, anyatu. Daalisuu kan ajjaa nyaatu jechuuni farda keessa farda soortaa sirra fakkaateerta fardi farda soorame farda bareedaa fardoolii jira keessa kan keessa ajjaa nyaate si baatu kan fooyyaa ta'e bareeda ta'e kun akka jajuu isa faarsu jechuudha. Yeroo tokko immoo mana soddaa gaafa deemamu arrabsuun isin jiraata akkam. Arrabsuun sirba kee keessatti jira. Sirba kee keessatti amma arrabsuun hin jiru. Karramarraa keessatti amma. Karramarraa keessatti hammatamee jira siin jedhe. Gaafa mucaachi dhufu waan arrabsu olis seentu gaafa inni shittoo si dibee maallaqa xiqqoo mudaa'ii keessa si godhe ol gashita bara. Ishuma sana argachuuf aadaa calanqisiisuudhaaf waan akkas jettu jira. Kana keessatti garuu warra mucaatti sirba. Warra mucaatti sirbamee immoo gaafa intalli dhuftu immoo wanti sirbamu jira jechuudha. Intala san shororsuudhaaf jechuun akka shittoo maan dhagaamne sirba kana keessatti ibsee jira. Sirba kee ammayyaa keessatti immoo jireenyaa shifarraa faana kan sirbite geessaa onnee jettee kan. Ogeessa onnee madaa baay'ee fiqaaduu isheetu baay'ee sirboota sadii ol na barreesse boona bareeda salaalee kan jedhu leessan na barreesse. Kana keessatti egaa jireenya shifarraa sagalee naalaa qabuudhaan bareechee jira. Saamsoon immoo dhaabbisaa bareedaa sabboonummaa isaa bareedaa agarsiisuudhaan inni immoo moodela naa ta'eera jechuun mucaa cimaa mucaa fakkeenya gaarii ta'eef mucaa bareedaadha achi gubbaatti kun na gargaaranii jiranii kilipicha waraabuudhaan immoo raayyaa istiidiyoodha. So እንግዲህ hojii bareeda ture innis ammayyaan itti nama tapnu jechuudha. Baay'ee wal simsiistee garuu sirba kee keessaa godina shawaa kana keessaan fagaanne. Shawaa garuma Sooddoo shawaa kanuma gidduu deddeebi'aa turte. Jiranii kan kaasan jiru miidiyaa hawaasummaa irratti dubbisaa ture. Maali xiqqoo ishee gara Arsii, gara Baalee, gara Harargee, gara Wallaggaa, gara Jimmaa bal'aadhaan tini. By the way yaada qabdaa aartiin annan jalqabe malee manxoomu. Tokko gara umurii OR jira. Umuriin gana waa baay'eetti hojjechuu irra jira. Umurii sirriitti guyyaa aartiin sii galuu irra jira. Kaleessa maalan hojjedhee har'a maal hojjechuu hin qabu. Boru maalan hojjedhe. Dhalootaaf maalan lafa kaa'ee deema. Kan jedhu sana of keessa qaba waan ta'eef namoonni baay'een na gaafatu maaf sirba Jimmaan hojjenne maaf sirba Arsiin hojjenne kan jedhan jira. So nama fuulduraa fi waan garaagaraa ture. Gaafa jireenya kee keessa galtu jireenya ofii mijeeffachuun jira. By the way artistii Oromoo yeroo baay'ee gaafa rakkatee wantoota garaagaraa miidiyaa irratti haasamu agartaa mire dhugaa dubbachuuf ta'an dhaabbachuun barbaada. Dhaabbachuu jechuun dhaabbadhee of ijaaruu hin barbaada. Ekonomikaalii of ijaaruun barbaada. Gaafa ati
hojii jireenya keetiin of ijaarte hojiileen hojii bareedaa hojjechuu dandeessa. Amma ani sirba nama baasee dhufe kana keessatti garaagarummaa waggaa 7-8 tureen dhufe. Kana jidduutti baay'ee yeroo kun qisaas jenneen. Ijoollee 2 horadheera. Barnoota koo baradhee digirii calqabaa fudhadheera. Wantoonni immoo akka dhuunfatti immoo jireenya koo keessatti mijeesse wantoota hedduutu jira. So ani ofii kootiif dubartii cimtuudha jechuudha. Dubartii baay'ee cimtuu. Dubartii baay'ee cimtuu. Investi gochaa turte waggaa 8 kan miidiyaarraa sirba agartee. Dubartii baay'ee cimtuu yeroo uummanni koo maa badde jedhu kana keessatti wantoota baay'ee wantoota ijaan mul'atanii fi wantoota boru jiitu bakka bu'an wantoota baay'ee hojjete jechuudha. Waan baay'ee investi gochaa turte. So daa'ima caalaa investi godhu jira. Dhaloota guddisuu caalaa investi hin jiru waan ta'eef kana garuu amma dhufe kanatti immoo namoonni baay'een gaafii adda addaa Facebookiidhaan, Telegiraamiidhaan, Silkiidhaan namoonni hedduun gaafii na gaafachaa turan maa badde jiituu keenya uummata kee amma kana jala ta'ama jettutti. Garuu immoo uummata korra komiin qaba. Sirba kana fakkaatu hojjedhee reef torbee 3 guutaa baay'ee. Sirba baay'ee bareedaadha. Sirbi kun sirba halkan takkatti illee biyyu baay'ee qabaachuu qabu ture. Sirbi kun akka inni barbaadutti ilaalamne. Kafanii koo kan jedhu. Kafanii koo kan jedhu kun sirba jaalalaa bareedaadha. Ergaa garaagaraallee of keessa qabu. Sirba mi'aawu dhandhama mi'aawu jidaloo gurraaf tolu walaloo hiika gaarii qabu of keessa qaba. Yaa uummata kana nagarreefillee namallee daawwadhaan jedha. Baddee nageekkaa turtanii. YouTube kan irra jira. YouTube Bariikoo irra jira. Bariikoo Entertainment. Bariikoo Entertainment. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya YouTube Bariikoo Entertainment irratti sirba jiituu daanyee yookaan karramarraa kafanii koo jedhu sirba baay'ee mi'aa sirba baay'ee dhandhama gaarii qabu hojjettee jirti. YouTube sana irra seentanii akka daawwattan nus asumaan isin affeerra. Nus gabaabduu see xumura irratti isin affeerra. Egaan jiitu gara keetti gaafa deebinu fuulduratti hojii maal Afrikaa qabda? Fuulduratti barnoonni barachuudhaaf yaadillee jira. Digirii calqabaa barachuuf yaada jira. Rabbinaan likkeesse. Fiildii jijjiirtee kan No, fiildii jijjiiru osoo hin ta'in aartiin baay'ee barsiin gadhiisu. Aartii siin gadhiisu. Aartii cinaatti garuu namni barnootaan deeggaramuun barbaachisaadha. Waan garaagaraa keessa galuun kaa wantoonni amma dubbachuu hin barbaanne wantoonni garaagaraa osoo waan kana hojjedhee guyyatullee waa baay'eetu jira waan ta'eef aartiidhaan garuu immoo kanan jedhe kana fidaa jechuu hin danda'u. Tokko yeroo gabaabatan hojii kana hojjedhe waadaa sobaa galuun barbaachisaa miti. Akkuma amma namni koomantii naa kenne kana tarii hojii addaatiin dhufa kan jiru tokko yaadan qaba. Yoominni guyyaa akkanatti waan jiru tokko hin qabu. Yaadamaan hojii aadaa mee godina ina biraa kan oolu sirbee na waliin deema kan jedhu san namni kamuu aartii qo'atee hojjete taanaan aadaa naannoo kamuu fiduu danda'a. Aartiidha waan ta'eef. So kana yaada isa lammaffaa irratti sirriitti osoo hin danda'amaa ta'e osoo dubartoota irratti hojjedhe. By the way, an dubartoonni miidhama dubartii arguun fedhu. Waa hunda keessa. Jechuun nama sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti ilaaltu dubartoonni miidhamaa jirti, daa'imman miidhamaa jira. Wantoota akkana kanarratti osoo hojjedhe kan jiru tokko ofii kiyyaaf yoo rabbi na gargaare wantoota akkasii na yaada. Yoo danda'amaa ta'e barsiisuudhaan jechuun yoo danda'amaa ta'e namoota kana akkamitti rakkoo dubartoota irra jiru kana solvi goona. Bifa aartiitiin isin danda'an baay'ee wantoota akkasii kan na yaada jechuun fuuldura koo abjuu koo fuulduraati kuni. Aartii keessatti garuu nan calqabe malee hin xumurre wantoota hedduun hojjedhe yaada. Baay'ee gaariidha. Milkaa isiin jennanullee Galatoomaa. keessattuu dubartootaaf daa'imman irratti hojii hojjechuu barbaadu kana hojii gaarii akkasumas immoo godinaalee biraa irrattis deemtee hojii biraa hojjettee akka deebinee wal arginu illee sumaan abdii guddaadhaan qaba. Jiituun rakkina hin dagatamne waan dabarsite wayii qabdi. Yaa rakkina hin dagatamne rakkoon baay'ee Madaa ta'e natti hafe kun kan jedhu. baay'ee madaa ta'e osoo hin ta'in aartii kanarratti wantoota hedduun gufuu natti ta'uudhaaf yaalii guddaa godhee ture. Baay'ee ati qulqulluu gaafa taatu ganaan kee qulqulluu gaafa ta'u lapheen kee qulqulluu gaafa ta'u wanta immoo waan hin qabne. Konfidensii gaarii natti horee sadarkaa kanaan akkan gahu kan na taasise tarii chaalenjoota na mudatan ta'uu danda'a. Chaalenjii hedduu garaa nama deessan na mudataniira wantoonni haasa'uun barbaane jechuudha. Garuu maal ta'anii tafanii abjuu ta'anii tafan. Seenaa ta'anii hafan. Seenaa ta'anii hafanii anaaf cimina naa ta'e tarkaanfadhe kan deemu na taasise. Idaanii cimtuudha. Baay'ee jechuudha. Gaafa cimtuu taatu yookiin cimaa taatu namoonni maqaa kee hin kaasu. Ati du'uu kee kan beektu yookiin akka hin jirre kan beektu gaafa namni waa kee hin kaasne. Yookiin dorgomaa miti
Oki wanti maqaatti si kan qabdu jechuudha. Namni maqaa keen kaasee ta'e taana. By the way, personally namarratti xiyyeeffachuun barbaadu in generaliin kaasa. Wantoonni gurguddaa ta'an baay'ee ture wantoonni dubbatti na deebisuudhaaf yaalii jira ciqilee na dha'uu barbaadu hedduu ture. Ani maalan godhee ciqilee karanaanis dha'een bira darbe. Jaalalaanis humnaanis. Hundasaa. Ciminaanis bira kuteen darbe. So akka seenatti garaa keessa wayii yeroo sana akkas ture daa'ima waan tureefanii baay'een boo'ee adeemsa seeraas hin beeku. Osoo arra ta'ee kan jedhu wantoonni baay'een dabarsee jira. So garuu harkaan kenna. Guyyaa gammachuutti hin daganne jira jireenya kee keessatti. Baay'isawwan yeroo kamuu gammachuudha. Keessawuu akkan ijoollee horadhee jechuudha. Gammachuu namni akka qabu hin jiru. Maaf akka ta'e beektaa? Stress kaasee jira. Bakka obbuustee qaama keerraa waa fottoqe tokko arguu caala waa si gammachiisu hin jiru. Waltajjii tokko deemee sirbee maallaqa fudhachuu caala achi sagantaa san xumuree ijoollee koo biratti galuudha kana na muddu jechuudha. So ijoollee waan qabaadheef gammachuu guddaan qaba. Mana ijoollee jirtu. Wantan yaada hundaamuu nan godha waan ta'eef gammachuudhaan yeroo hundaa nan gammada. Kana nan godha jedhe sana wanta kana milkeessuu qabu hin jennaan milkeessa. Chaalenjii illee na mudatu chaalenjii isa keessa darbee numaan godhuu danda'a. Wantoonni ati dubbachuun barbaanne wantoonni akka cimina baay'isawwan namni waa'ee dhuunfasaa kaasuun barbaadu malee osoo kaasee jechuudha bakka jechuun nuti dubartii cimtuudhaan wanti ittiin jedhu waa baay'ee jira beektaa. So yeroo hunda gammadee hin jiraadha. Jiituun karoorsee wanti isheen karaatti hambistee jira? Wanti karoorsee hambisee hin jiru. Wanti karoorsee hambisee tarii fiigicha san qofa. Fiigicha. Fiigicha osoo hin dhiisuu baadhee hin jedha. Hai ani immoo akkanatti mul'atetti karoora sana hin hambisne gara artiitti fidee waan ta'eef garuma artiitti. Fiigicha ammas homtuu wanti naqamu hin jiru waan ta'eef rakkoon tokko osoo hin dhufe jechuudha. Fiigees qabus ta'e fiigee jalaa bahuudhaaf qilxii dheeraan qaba waan ta'eef fiigicha hin dhiisne hin jiru. Fiigdee dorgomuu taatuudhaaf amma booda yaa shaakala. By the way yaa ogaa jechuun jira miti ree. Amma arrarratti wanti adduu fi wanni ogaa 10 ogaa 8 7 duraa gootu garagara. Arra tarii fiigee maal horachuun barbaada fiigee qabeenya horachuu jechuun hojjedhee of jijjiiruu dhaloota barsiisuu fakkeenya gaarii ta'udha. So carraa baay'ee jira kilabis kana siin jedha fiigee carraa hedduutti hordofaa garuu osoo kana godhee jedhin araama. Silaa karaa baandii gaachana poolisii Oromiyaa dhufe oduu fiigicha kootti fufee raadhe ogummaa lachuun tajaajiluu nan danda'ayyuu kan jedhu san yaa'ugaa yeroo sanitti ijoollummanis jira akkas bilchinnis hin jiru waan ta'eef kana xiqqoo natti dhaga'ama. So garuu waan gaariirra waan jiruuf baay'ee natti dhaga'ama. Baay'ee gaarii. Aartiin inda uummata Oromoo keessatti jechuudha yeroo kamuu lalisitee akka jiraattu aartistiin baay'isawee Alii Birraa aga umurii du'u irratti sirbaa ture. Aartistiin sagalee ofirratti cimee hojjete ta'e taanaan poozishinii ofirratti waan bareedaa hojjete taanaan aga umurii isaa guutuu sirbuu danda'a jechuudha. So kunis ogummaan dagatamniif ogummaan jibbameedha waan ta'eef ogummaa kana keessa jiraachuu caala wanti nama gammachiisu hin jiru. Gadda keessa gammachuu keessa waan miidhama keessa ittiin baafata beektaa. Artistii dinqisiifatu qabda. Artistiin dinqisiifadhu hedduudha bara. Amma fakkeenya artistiin dinqisiifadhu silmaa waa'ee muluu sitti kaasen ture. Artistoonni hedduutu jira immoo amma qaqqacaleen ba'aa jira waan ta'eef artistoonni Oromoo jiran hunduu cimoodhaanaaf. Hunduu jechuudha. Ma fakkaate beektaa? Uumama kaleessaa. Hunduun komatii waan jettu fakkaata? No. Hunduun komatii osoo hin ta'in ijoollee Oromoo baay'een hin jiru amma artistoonni fakkeenya jechuudha. Amma artistoota ciccimoo jira miti ree. Ijoolleen konooruma chaalenjii hedduu jira. Akkuma dura sin jedhe akkuma koo dhalanii guddisan. Isa hunda dhiibbaa ofirraa kutanii wantoota jira sammuullaa dhiibbaa fuulduratti bahanii aadaa uummata Oromoo ofii agarsiisuu caalaa cimini kana caalu maaltu jira dubartoonni jiran. Dubartoonni jiran garuu xiqqaa waan ta'eef lakkoofsi keenya baay'achuu qabaadha. Koomina ni qabu. Ma foggaatte artistii gaafa jiran namoonni hiika garaagaraatti kennu. So artistii jechuun aadaa uummata Oromoo lalisee fuulduratti beeksisu. Aartii maani kan jedhu kan beeksisuudha waan ta'eef dubartoonni baay'achuu qabnaadha. Artistoonni jiran kamiyyuu anaaf kan ganaa dhufan irraa calqabee cimoodha dubartoonni. Dubartoota duwwaa. Dhiirri gaayaa sirumaayyuu maal akka ta'e beektaa? Dhiirri dhiiraa. Ati amma ani akka sirraa hubadhetti sirumaayyuu ani komii kaasuudhaaf yaadaan jira. Nus dhimma dhiiraa hundeessina malee
Atamu waa'ee dubartoota irratti nu jedhaa dubartoota daa'immanii irratti nu jedhaa. Dubartoonni barmiidha qabdu. Amma dhugaa dubbachuuf ta'e taananii dhugaa dubbachuuf taananii aartii akka jeneraalitti tani nama fakkeenya komii irraa qabu jira bara. Aartii nama tuffatoo ta'eera baay'isa wayii. Garee wayii jira. Gareen walii utumsu jechuudha. Ilaalta barammaati yaani fakkeenya baramma poostara gaafa poostara namoota garaagaraa namoota gurguddaas namoota binaama keessan ergita bara akka inni si cinaa dhaabbatee kan si jajjabeessu. Artiistoonni gurguddoo nama fakkeenyaaf keessa warri dhiiraa dubartoota sappoortiin godhan filafiitti akka dhagahamuun barbaada kun jechuudha. Ofii isaaniitti warri ce'ee jechuudha warra gajjalaa ceesisuun barbaada. Keessoo dubartoota irratti mi'aama yeroo baay'ee koonsartii garaagaraa ilaala. Dhiirri 5-6-7 dubartiin yookiin takka yookiin sirbaan jirtu. Kuni maalidha? Yoo tokko ana gaafinati ta'a maaliifi dubartootuma jiruun kaallee maaliif fayyadamne? Ni warroonni immoo akkasitti ciccimoo walii ta'an kun maaf dubartii sappoortiin goone? Waa'ee aadaa uummata Oromoo jenna miti. Baay'isawee ani gaafa ani aartistii tokko yookiin dhaqee bakka waltajjii tokko sirbu aadaa uummata Oromoo sirba baay'isawee faayidaa dhuunfaa argachuu hin danda'a. Garuu yeroo san maaltu wal guddataa jira tokko aadaa keenya guddataa jira. Lammaffaa dubartoonni dorgomaa ta'u jechuudha. Kana irratti komii hedduun qaban jechuudha. Ana qofaa miti kana namoonni baay'isawee ani waan dubbadhuuf sodaa siin qabu waan ta'eef jechuudha. Sodaan qabu waan. Fuuldura bahee dubbate malee. Sodaan qabu ani maal akka ta'e sodaan qabu waan addunyaa kanarratti ta'u hundaaf sodaan qabu. Kallattiidhaan waan dhugaa irratti jechuudha. Dubartoota irratti bakkumti kamuyyuu miidhaadha dubartoonni cunqursaa qabdi bakka. Aartii biras haa ta'u bakka kamirratti haa ta'u dubartoota cunqursaa dhiirri akkatti cunqursame jedhu barri muraasa. Mee dhiira cunqurfame jedhu laal mee dhiira fakkeenya bakkee jira laal dhiirota keenya warroota hangafa keenya ta'anillee hangaftoota yaa Oromoo kana jiraachuu keenyatti hin gammanna garuu warroonni akkanaa kun maaliif aartii keenya maaf sappoortiin goone wanti gaadi warroota godhu jiraachuu qaba jechuudha wanni kallattis agarsiisu jechuu qaba jechuudha ani bara intala Oromoo cimtuudha jedhee ani biyyuma kana keessatti intala Oromoo cimtuudha akkas indee jiituu laga gama ce'uu qabdi jechuu qaba warri na fuuldura jiru sun maaf hoggaatee silmii wal qabattee laga ceeteedha miti Oromoon garuu keenya akkas hin jiru. Aartii biraati nama fakkeenyaan aartistoota warra Abashaa wajjin hoggaan dorgomu jechuudha. Nan inaafaan. Inaafa guddalatti dhaga'ama. Maaliif keenya akkas hin taane kaleessas kanuma haasofna arras kanuma haasofna. Garuu iyyuu wal qabanii deemuu irratti ammas dadhabina guddaa qabna warroonni kana dhaggeeffate kana agartanis jechuudha. Walaa tumsinu aartii Oromoo. Maaf hoggaatee ka'uun keenya waliin waan ta'eef. Wal qabannee lagaa jedhee. Baay'ee gaariidha. Keessattuu aartistoonni guleeyyiin warroonni sadarkaa garaagaraa irra jirtanii artistoota kan gara aartiitti makamaa jiranis kan kanaan dura keessa turanis tumsuudhaan hojii isaanii beeksisuudhaan hawaasa wajjin xuruutti wal barsiisuudhaan carraa argatan hundumatti fayyadamuudhaan tumsuu akka qaban jiituun kaasaa jirti. Nullee sanuma cimsinaa. Haa ta'uti egaa jiituun qobaatti addatti weellisaan yookaan weellistuun ati baay'ee dinqisiifatu jaallattu jiru. Ani amma jechuun weellistuu Elsa Nugusee baay'een jaalladha. Maaf hoggaatee dubartii cimtuu dubartii maal kan fa'aa kan kennan. Dhugaa dubbachuuf ta'e sana dhuunfaan asirratti hima harkaan kennattu amma yeroo gabaabaa kana keessatti yuutuubii mataa ishii banattee yuutuubii mataa ishiidhaa baay'ee deemafii jira. Dubartoonni akkas ta'uu qaban. Dubartoonni chaalenjii mana si jiruu fi chaalenjii garaagaraa si mudatu san keessa maa inni dhiittee ba'uu qabda. So ana dubartii fakkeenya gaarii taati. Dubartii cimtuu dubartii aartiidhaan sagalee kiloolee qabdi hojii babbareedaa hojjetti dubartoonni akkas ta'uu qaban. Warreen jedhee kaasu jecha Elsaa dubartoota ciccimoo magartuu hojiin ishiin hojjettu hojii babbareedaa ijoollee qaqqacalee. Warra buleeyyii keessa. Warra buleeyyii keessa gaamma jechuun dhugaa dubbachuuf ta'e tanan namoonni jira miti aartii keessatti ammaan haaloo daawwee baay'ee sirba ishee waltajjii nan hojjedha. Biyyoo ishee boolla ishee daadhiyaa guutu dubartii aartiin Oromoo akkan arraanas dhaabadhee dubbadhuuf warroota aarsaa kaffalan. Warroota yeroo afaan Oromoo haasa'uun reediyoo cabsa jedhametti itti waa meeqa taatee itti burjaajoftee wantoota meeqa taatee aartii afaan Oromoo akka arraas ga'uuf warroota taate keessaa arra lubbuun jiraachuus baattu haaloo daawwee. Mee sirba ishee keessaa tokko sagaleedha. Waloora warra keessanii teessumni guddoo shaggarii baabura yaabbaddee nu faana jedhi yeeshaa marmarii. Waloora warra keessanii teessumni guddoo shaggarii baabura yaabbaddee nu faana jedhi yeeshaa marmarii. Daalina na 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 ni la 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 daalina na 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 la 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 la. Baay'ee gaariidha. Haaloo daawwiin weellistuu baay'ee jaalladhu dinqisiifannudha. Hojii guddaadha kan isheen hojjettee darbite. Egaan seenaan yeroo hundumaa isaa yaadata. Haa ta'u egaa xumurratti wanti
jechuu barbaaddu jiraate carraan sii kenna. Wanni jechuu barbaadu ani akkuma bifa aartiitiin aartistoonni Oromoo walaa taanu, walaa jaalannu, walaa yaadannu, quba walaa qabaannu. Namni tokko jechuun dinamitii hunduu ijoollee Oromooti bakka kanatti afaan Oromooti kan sirbu hunduu waan ta'eef sappoortii walaa gahu. Tarii maallaqa waliin sappoortii wal godhuu caalaa weellisaan tokko gaafa sirba baasu jechuudha. Poostara waliif sheer godhuun illee baay'ee way sappoorteeshinii kana caalu hin jiru. Atis foloorsii mataa kee qabda, anis foloorsii mataa koo hin qabaa. So wanta akkanatti osoo wal gargaarree dubartoota immoo osoo sirriitti jajjabeessitanii warroonni buleeyyiin illee warroonni sadarkaa gaariirra jirtan illee osoo dubartoota jajjabeessitanii tokkummaa dhugaa qabaatan tokkummaa waan hin diigne hin qabu baay'ee zawwee tokkummaa qabaate taanaan biyya kana ijaaruu dandeessa waan ta'eef akka waliigalaatti immoo rabbiin biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Biyyi keenya jijjiirama guddaarra jirti. Qilleensa bareedaatu jira. Jijjiirama hedduutu jira. Iddoo babbareedaa gaariitu jira. So biyya keenya nagaa faanuuf haa godhu. Yoo nagaan jiraate waan hunduu jira. Nageenya dhugaa jiraate waan hunduu baanii galuun nageenya dhugaa jiraate. Fiicharingiin kee boru kana nu jedhe jettee yaaduun kee nageenya dhugaa jiraate. Waan hunduu addunyaa kanarratti yoo nageenyi qofa jiraate qofa waan ta'eef kan jiraachuu illee dandeenyu kan riba gaarii rafnee buluu dandeenyu rabbiin nageenya keenya kanuma caalaa nuuf haa tumsu beekaa keenya nuuf haa bulchu wallaala keenya immoo ameen nuuf haa guddisu beekaa ofii abbaa cibsataa wallaala ofii abbaa gorfataa kana waan ta'eef egaa rabbiin biyyattii keenya walumaa galatti nagaa nuuf haa godhu tokkummaa nuuf haa kennu jaalala nuuf haa kennu baay'ee jaalladha galatooma uummata koo qaalii qashtii sirba koo kafanii koo jedhu immoo sirriitti deddeebi'aatoo na dhaggeeffadha laalaa koomantii naa kenna boru cimina biraa hojii biraa fidee kan dhufuuf kan na taasisu keessa hojiin koo laalamee yaada garaagaraa keessatti na barreessudha waan ta'eef kanan dhaamadhuma irratti. Baay'ee galatoomi. Jiituu daanyii yookaan karramarraa yeroo kee qaalii irraa qooddee waliin turtii taasisuu keetiif baay'ee si galateeffannaa. Xumura irratti gaaggasti sin gadhiifa. Sirba kee kafanii koo jettu walumaan itti shubbisnee cumaan daawwattoota keenya afeerreetti kan baanu. Eshi. Kafanii koo mukni koo mukaan taatu namuuri muka waleensu. Kafanii koo ani garaa dadhabeera natti mi waan na jabeessu. Kafanii koo mukni koo mukaan taatu namuuri muka waleensu. Kafanii koo ani garaa dadhabeera natti mi waan na jabeessu.